Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun tibbana biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanne irraa ani Marshaa Shophaan ture nu waliin tura. Gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa hanga kurmaana lammaffaa bara 2018 naannoo Oromiyaa guyyoota 3 fi magaalaa Adaamaatti geggeeffamaa ture kallattiiwwan gurguddoo fuula duraa kaa'uun goolabame. Dabalanni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa hanga kurmaana lammaffaa bara 2018 naannoo Oromiyaa bakka pirezidaantiin Shimallis Abdiisaa aangawoonni olaanoo naannichaa akkasumas hooggantoonni biirolee godinaalee magaalotaa fi aanaan magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti guyyoota 3f geggeeffamaa ture. Gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa ji'oota 6 guyyoota 3 fi magaalaa Adaamaatti geggeeffamaa ture kunis kallattii hojii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa kaaniin kan xumurame torban kana keessa. Gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa hanga kurmaana lammaffaa bara 2018 kallattii itti aanuu fi kan onnachiisedha jedhan bulchitoonni godinaalee fi magaalota gurguddoo Oromiyaa. Dabalanni oduu kanaa akka taanutti qindaa'e. Gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa hanga kurmaana lammaffaa bara 2018 naannoo Oromiyaa kun bakka pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa afaan yaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa pirezidaantii taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii qindeessitoonni kilaasterotaa akkasumas hooggantoonni biirolee godinaalee magaalotaa fi aanaalee argamanitti magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti geggeeffamaa tureera. Gamaggama kanarratti kan argaman bulchitoonni godinaalee fi magaalota garaagaraa addatti biiroo koominikeeshinii Oromiyaa fi ibsa laataniin jijjiiramaa asii akka godina isaaniitti hojii fakkeenyummaa gaarii qabu hojjetamaa jiraachuu akkasumas nageenya mirkaneessuun cinatti hojiin fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hojjetamaa jiru. Qorannoo qonnaatiif ogummaan qonna irratti xiyyeeffate tokko bunni keenya oomisha hin dabale lammata heektaara tokkorraa kumtaala 5-6 hedduu ture. Waliigalaan gini hamma heektaara tokkorraa kumtaala 12 argatamuu jalqabne jechaadha. Kana jechuun maal inni baay'inaan nu jenne sana qulqullinaan jenne sana. Sanaaf immoo gabaadhaaf qonnaan bulaa wal argeera. Qonnaan bulaan jijjiirumsaan duratti dallaalaa jedhu tura bunarraan fayyadamu. Qonnaan bulaan kallattiidhaan godina Jimmaa jijjiirumsaa asitti qonnaan bulaan 500 kallattiidhaan biyya alaatti erguu dandeenya. Kana jechuun maal inni oomishtummaan dabalata qonnaan bulaan dallaalee duraa ba'ee biyya alaatti toonii 18 irraa bara 2017 toonii 31 gabaa biyya 81 gabaa biyyoolessaatti dhiyeessuu dandeenyeerra. 2018 boqonnaa raawwii kana keessatti yoo xiqqaate toonii 137 guddate. Baay'ina jedhamu sana kanoo qulqullina sadarkaa tokkoffaa qabeenya uumaa addeetti deebisuun keenya muummeen ministeera labsa irraa kaasanii bishaan keenya gasii goge dhufuu isaarraa ruuziin Jimma irratti hin beekamne dhugaan sitti himaa Jimma irratti ruuziin waan addaati jechaadha. Biyya Arabaatti argame malee Jimmatti hin beekamu. Kanaaf boqonnaa raawwii kurmaana lammaffaa kana keessatti hamma ta'e jijjiirumsi tokko dhufee qonna irratti jechaadha. Buna irratti kuduraan muduraan amma yoo xiqqaate gara kiiloogiraama miiliyoonii 4 abukaadoo muuzii Arab Emireet Kwaataaritti erguu dandeenyeerra. Erguu qofa miti qonnaan bulaan asitti kiiloo tokko birrii 30tti gurguru gaafa biyya alaa ta'e birrii 60tti gurgura. Garaagarummaan isaa qonnaan bulaa keenyaafis nuufis sharafa biyya alaa fiduudhaafis waan biyya alaa galanii san xiyyeeffachuudhaaf kurmaana lammaffaa kana keessatti hamma ta'e jijjiirumsi jira. Kana qofa miti qamadii akkasicha. Qamadii yoo xiqqaate hektaara 400 qonneerra. Jimma irratti wanti akkasiin beekamu. Naannoo Baaleetiif Arsiitti beekna. Jallisiidhaan isii kaasaa jira. Jimma irratti motor paampiin hin beekamu. Motor paampiin 13 ol Jimmaan jira yeroo ammaa. Kana biraatiin tiraaktara hin beeknu nuti. Tiraaktaraan waa hojjennee hin beeknu. Buna bichittii beekna waan ta'eef. Tiraaktara yoo xiqqaate tiraaktara 1300 ol Jimma irra jira. Kana qofa miti Jimma irratti pirezidaantiin keenya obbo Shimallis Abdiisaa Jimmaan galaana dammaa qoonaa. Bara kana sabara darbe miti. Waggaa 45 darbe keessatti gaagura ammayyaa 40 qabu godina Jimmaa. Jijjiirumsaas waggaa torban kana keessa gaagura miiliyoonii tuqaa tokkoon gaagura ammayyaa. Jijjiirumsaan duratti toonii 8,900 ture kan biyyi namni fudhatu. Isaayyuu maqaa keenyaan namni dammi keenya qulqulluun fuudhamee iddoo biraa geeffamee biraandii mataa jiraatiin gurgurtaa turan. Waan sidhas kun qabu maqalee geeffama ture keenya. Amma kan si ajaa'ibsu toonii 32 gabaatti dhiyeessinaaf karaa tokko galaana dammaa pirezidaantiin keenya jedhe galaana dammaa godhaaf jechaadha. Qulqullina dammaa eeguudhaan baay'inaan gabaa biyya alaa Ameerikaan Jarmaniin biyyoon adda addaa Araba dabalatee nu bira dhaabbataa jechaadha. Qonnaan bulaa bira dhaabbatanii damma kana kun immoo maal inni
keessattuu tarkaanfiiwwan addaatii wal qabatee jijjiirumsa akka walii galaatti jiru gaariidha. Naannoon isa akkuma beeku godina rakkoo nageenyaa hamaadhaan qoramaa ture. Waggoota 2-3 dura humna shiftaa baa'oo shaneetiin aanoleen 12 godinichi qabu keessaa 6 tootaalii yerootti diigamanii turani. Gandoonni hedduun rakkoo kanaan saaxilamanii kan itti diigamanii fi aanolee kanaaf gandoota kana deebisanii ijaaruudhaaf humni nageenyaa mootummaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa akkasumas humni waloo nageenyaa naannoo keenyaa poolisiin idilee farri riphee lolaa milishaa bal'aan hojii opereeshiniitti akka galu kallattii kaa'ameen manni maree nageenyaa godina keenyaas kallattii kanarratti xiyyeeffannaa addaa kenneeti aarsaa xixiqqaadhaan aanoleen kun 6 deebi'anii kan ijaaramanii gandoonni diigamanis deebi'anii ijaaramanii jiru. Lubbuu namaarras qabeenyarras akkasumas xiinsammuu ummatichaarra miidhaan qaqqabee jira. Haa ta'u garuu yeroo ammaa godinichi tootaalii gara nagaatti deebi'ee hojiiwwan misoomaa, hojii nageenyaa fi siyaasaa yerootti akkuma godina nagaatti hojjetamaa jiru. Ammatti keessaayyuu ji'a 6 kana yeroo qorannu achittis guyyoota 3 godina irratti qorannee dhufne aanaan 12 raawwiinsaa yerootti ol siqaa jiru. Rakkoo nageenyaa keessaa bahee gara misoomaatti fuula isaa gara badhaadhina fiduutti yerootti hojjechaa jirruu fi akka waliigalaatti immoo uummanni godinichaas qalbii isaatti deebi'ee hojii misoomaa inni daldala isaa akka daldalu inni qotu immoo qonna isaa sirnaan akka qotatu barataan gabatee barnootaatti akka deebi'u kan hojii mootummaa hojjetu immoo qixa sirriidhaan uummata isaa akka tajaajiluuf godhamee jira. Akka waliigalaatti godinichi hojii misoomaa keessa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Harka tokkoon misooma harka tokkoon nageenya jechuudha. Bakka rakkoon nageenyaa jirutti hojii nageenyaa dursitaa bakka rakkoon nageenyaa fooyyee qabutti immoo hojii misoomaa dursitaa jechuudha. Nageenyaa misooma wal duukaa yoo hin deemsifne misoomni dhibuu isaatiin rakkoon dhufu immoo rakkoo nageenyaa lammataa ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala kanaan ol bukkee qabamee deemamaatii kan jiru bara 2016 kaasee rakkoon nageenya godina sanaa fooyya'aa dhufe amma iddoo irra geenyee jirra jechuudha. Yeroo ammaa kanatti aanaa baadiyyaa 12 qabna. Aanaa baadiyyaa 12 kana keessatti hojiin nageenyaaf hojii misoomaa hojjetamaa jira jechuudha. Nageenyi dee'uu isaatiin uummatas gabbaa isaatiin qindoominaa hojiin qaamolee nageenya kan hojjan akka misooma hojjan qormaatilee mo'annee misooma fiduu akka dandeenyu diinagdee hoogganuu akka dandeenyu uummanni keenya qusannaa wal qabatee fakkeenyaaf gara biliyoona 5 bara darbe kan qusanne bara kan achi ol qusanne inneeti kan yaadaa jirru qonnaan bulaa akkasumas qonnaan bulaa bara darbe gara 123 gara qonnaan bulaan kan investimentii ce'ee jira. Bara kana kurmaan kana callaa gara 100 fi 100 oltee ce'eera. Yoo hoggaa geennu dachaa saniitti akka guddatuun beekna jechuudha. Kanaafuu warshaa bunaa dhaabachuu investimentii daldalaa bu'uu qonnaan bulaan godina investimentii ce'uu keessa fuulduratti argamu keessaa godina keenya kun maalirraa dhufa diinagdeen jira diinagdee kana yoo tasgabbaa yoo qusachuu jalqabe kaleessa oomisha xixiqqaarraa gara oomisha energeetitti haalli ce'aa jiruu fi qonnaan bulaan keenya waldaa hojii gamtaatiin gurmaa'ee buna alaa erguu jalqabeera sharaaf alaa doolaara fiduu jalqabeera kun gara misoomaatti dee'uu kennaaf tasgabboonnee hojjannee diinagdeedhaaf warraaqsi godhaa jiru sochiin godhaa jiru jalqabbiin gaariin kan jiru ta'uusaa kaasuu barbaada. Maffatti jijjiirama fiduu qabna jedhamee hojiiwwan qabatameen bu'aawwan gaggaarii ta'e fiduun danda'ameera. Keessaayyuu kilaastera muduraa garaagaraa sirriitti babal'isuun gabaarratti qulqullina karaa qabuun dhiyeessuun hojiiwwan kilaastera horsiisaa beelladaa furdisaa inisheetifii maaddii guutuu jennu kana hunda irratti xiyyeeffannee hojjechuudhaaf dargaggoota yeroo garaagaraa humna diinaa keessattis beekaniis haa ta'u osoo hin beekne makamanii rakkoo garaagaraa geessisaa turan waldaadhaan gurmeessinee hojii misoomatti akka galan as keessatti jiruu fi jireenya isaanii akka fooyyessan taasisuudhaaf hojiiwwan baay'ee abdii namaa kennanii jalqabne irraa isa kana cimnee itti fufuu akka qabnu ammas kan qoranne ta'uu isaati. Gama biraatiin hojiiwwan qamadii jal'isii bona kana keessa hojjetamaa tureen godinni keenya humna bishaanii fi lafa misoomuu danda'u bal'aa qaba. Isa kana irratti xiyyeeffannee hektaara 408 misoomsuudhaaf karaa guutuu ta'een hojiitti gallee hojii qabatamaa keessa jirra.
yeroo waltajjii kurmaana lammaffaa kana dhufnu persentii 95 ol raawwannee dhugummaa isaatis teekinooloojiidhaan mirkaneessinee kunuunsa midhaan irratti bal'inaan hojjechuu akka qabnu galteewwan qonnaa garaagaraa yeroodhaan qonnaan bulaadhaaf dhiyeessuu akka qabnu isa kanaan oomishaaf oomishtummaa qonnaan bulaa dabaluu fi jiruu fi jireenya uummata keenyaa jijjiiruu irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjechuu akka qabnu waliigala saalaallee xiyyeeffannoodhaan kurmaana lammaffaa kana keessa hojjetaa turre. Gama biraatiin hojiiwwan sassaabbii galii faayinaansiidhaan uummata keenya sochii dinagdee keessa galchuu dhiyeessiiwwan liqii garaagaraa mijeessuudhaan hojii dinagdee keessatti hirmaannaan uummata keenya akka cimu taasisuudhaaf xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamaa ture. Qusannoo dabaluun yeroo sassaabbii oomishaa waan ta'eef uummanni keenya ka argate irraa qusatee investimentii akka galu qonnaan bulaa kakaasuun dammaqsuun xiyyeeffannoo guddaadhaan karoora kurmaana kanaaf qabanne hojiiwwan gaggaarii hojjetaa turre jechuun hin danda'ama. Magaalaa hawwata turizimii fi giddugala industirii taatee uumuufis hojjetamaa jira. Adaamaa giddugala industirii, giddugala konferansii, giddugala waan hundaa mul'ata ishee industirii taasisuudhaan arguudha jechuudha. Isaa fi daandii qabanneerra. Akka danda'amu argineerra. Giddugala jijjiirama tiraansfoormeeshinii hunda galeessa ta'e Adaamaan ta'uu akka dandeessu argineerra. Fakkii magaalotaa gochuu akka dandeenyu nutti mul'ata. Cimnee hojjenna. Fakkii giddugala diijitaalizeeshinii yookiin diijitaala magaalotaa itti agarsiisuu dandeenyu akka ta'u barachuu eegalleerra. Cimnee hojjenne, ciccinee hojjenne, waan eegalle caalma yoo gabbisne, hanqinaalee raawwii darbe keessatti turan caalman irraa barannee fooyyessine Adaamaan waan hundaan giddugala industirii baha Afrikaa ta'uu akka dandeessu shakkii tokko illee hin qabu. Daawwattoota biyya alaas haa ta'u biyya keessaa akkasumas sosochii hawaasa magaalaa keessatiif illee baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Kanaaf amma bara kana bal'inaan misooma kooriidarii irratti hojjechaa jirra. Waan qabanne keessattuu waggaa kana keessatti kiiloomeetira 104 hin xumurraa jenneeti karaa waa hundaan guuttate jechuu kooti. Tokko daandii aspaaltii haaraa akkasumas immoo daandii lukaan irra deemamuu fi daandiin saayikiliidhaan irra deemamu akka inni qabaatu goone kiiloomeetira 104 hin hojjanna jennee keessaa gara kiiloomeetira 60 guutumaan guututti xumurre kurmaanota hafan kana keessatti immoo parsantii 40 hafee guutumaan guututti xumurre keessaa baana jechuu dandeenya. Tokko kana karaa biraatiin immoo magaalaan tuni magaalaa jiddugala turizimii yoo jennu magaalaa jiddugala aadaatiilleedha. Akkuma beekamu irreechi uummata Oromoo biratti sabaaf sablammoota akkasumas immoo lammiilee biyya keessaa qofa osoo hin ta'in lammiilee biyya alaa keessattis baay'ee sagantaa barbaadamuu fi irratti hirmaatanii raawwatanii itti gammadanii fi waaqa isaanii itti galateeffatan ta'aa dhufee jira. Kanaaf horri immoo irratti sagantaan kun gaggeeffamu hora Arsadee akkuma beekamu baay'ee kan misoomeen turre akkasumas miidhaginni isaa hawwattummaan isaa diinagdummaan isaatillee akka sadarkaa barbaadamutti waan hin turreef bara kana keessatti karoora 2018 kana keessa sirriitti irratti xiyyeeffannee horri kun waggaadhaa haga waggaatitti hawwattoota turizimii iddoo ta'an keessaa sadarkaa tokkoffaatti akka inni qophaa'u fedhii hawaasa keenyatti illee akka inni guutuu danda'u waan hawaasni keenya jaalatuuf iddoo waaqa isaa rabbii isaa itti galateeffatu miidhagaa ta'e irraa akka inni dhaabbatu jiidha irraa akka inni dhaabbatu gochuu keessatti bal'inaan bara kana hojjennee jirra. Lammiileen waraqaa eenyummeessaa dijitaalaa biyyaalessaa qabaatanii tajaajila haqa qabeessa ta'e akka argatanii fi mootummaan xiyyeeffannoo olaanaadhaan hojjechaa jira. Dabalataa oduu kanaa seenaa firdiisaa akka taanutti qindeessiteetti. Lammiileen waraqaa eenyummeessaa dijitaalaa biyyaalessaa qabatanii tajaajila qaqqabeessaa akka argataniif mootummaan xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Sirna jalqabsiisa galmeessa waraqaa eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa qonnaan bultootaaf horsiisee bultoota naannoo Oromiyaa bakka hooggantoonni olaanoof qooda fudhattoonni argamanitti magaalaa Adaamaatti geggeeffameera. Paartiin badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan ijaarsaa Dr. Mangistuu Baqqalaa sagantaa kana irratti ergaa dabarsaniin waraqaan eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa qaama riifoormii mootummaa ta'uu himanii kana milkeessuufis xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jira jedhan. Hooggantuun biiroo lafa Oromiyaa adde Masarata Saffaa gama isaaniitiin qonnaan bulaa fi
Horsiisee bultoonni waraqaa eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa yeroo gabaabaa keessatti akka galmaa'an gochuuf sektoraaleen qooda fudhattootaa qindoominaan akka hojjetan ta'uu kan ibsan torban kana keessa. Sagantaa kanarrattis qooda fudhattootaaf hubannoon uumameera. Hanga ammaattis sadarkaa biyyaalessaatti lammiileen miliyoona 32.5 akka galmaa'an ta'us ibsameera. Rakkoolee hongee dandamachiisuun jiruu fi jireenya horsiisee bultootaa fooyyessuu fi mootummaan xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Dabalata oduu kanaa Biraanuu Tarrafaa akka nutti qindeesseera. Horsiisee bulaa eeggattummaa roobaa jalaa baasuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu isaa biiroon misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa beeksise. Sagantaan gumii balballoomii akkaataa fayyadamummaa horsiisee bulaa mirkaneessuun danda'amu irratti adeemsifame. Jiruu fi jireenya hawaasa kanaa jijjiiruu keessatti horsiisee bulaan kanaan dura eeggattummaadhaan yookaan immoo deeggarsaan dhaabbileen adda addaa kan nyaata safaruuf kan marga bitee erguuf hongeewwan adda addaa keessatti saaxilamaa kan turee fi rakkoo hedduu keessa kan darbe waan ta'eef inni guddaan akkamitti horsiisee bulaan galii mataasaa maddisiisee of danda'ee jiraachuu danda'a kan jedhu akka tarsimoo tokkotti qabannee kan hoogganaa itti aanaan biiroo misooma horsiisee bulaa fi jallisii injiinar Alamuu Raggaasaa akka dubbatanitti fayyadamummaa horsiisee bulaa mirkaneessuuf humna qabnu hunda fayyadamnee hojjenna jedhan. Wanti qabeenya nuti qabnu bal'aan isaa lafa bishaanii uummata qabna jechuudha. Kanaaf lafa uummata fi bishaan qabnu kana walitti finnee jiruuf jireenya hawaasa keenyaa akkamitti fooyyessuu dandeenya. Rakkoowwan naannoo sanitti jiran kan akkamitti furra kan jedhu kanarratti akka tarsimootti qabannee kan hojjechaa jirru. Bara kanas bishaan lafa jalaa fi lafarraa fayyadamnee lafa heektaara miliyoona 6 misoomsaa jirra jedhan. Jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa jijjiirutti hojjechuu keessatti qorannoon bal'aan taasifamee adda bahee kanaaf bishaan kanaan gara hektaara miliyoona 4.3 bishaan lafarraatiin oomishuu akka dandeenyu qorannoodhaan adda baafannee of harkaa qabna. Piroojeektoonni sababa garaagaraatiin harkifachuu isaanii kan ibsan Daayireektarri bulchiinsa kontiraataa Injiinar Tamasgeen Rundaa gama isaaniitiin rakkoo kana bu'uurarraa furuuf qindoominaan hojjenna jedhan. Piroojeektoonni kee baay'een isaanii waggoota dheeraa kan lakkoofsanii rakkoowwan adda addaa irraati kan maddan. Rakkoowwan isaan irraa maddan numaa'uu akkuma biyyaatti kan beekamu jechuudha. Baroota lamman sadan kana qaala'insi gabaa baay'ee mudataa ture. Waggaa lamman kana simmintoon dhabamee rakkisaa ture jechuudha. Kana irratti dabalata bakki itti hordoffiin keenya hanqina qabullee hin jira jechuudha. Sadarkaa godinaatti, sadarkaa aanaaleetti bakki itti hanqina qabu hin jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa tibbana har'aa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa qabannee dhiyaannee asuma irratti xumureerra. Odeeffannoo dabalataa fi fuula feesbuukii, yuutuubii, teelegiraamii, tiiktookii fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.